jechuudha. Ayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii gaaddisee YouTube akkam jirtan nagaa jirtu nageenyif jaalalli araara waaqayyo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu obboleewwan koo hundi keessanuu biyya alaas kan teessan biyya keessas kan jirtan hundi keessanuu nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota koo egaa har'a dhugaa dubbachuuf obboleewwan baay'ee ajaa'ibsiisota isiniif qabadhee dhufee jira. Maaliif jennaan ijoollee kana obboleewwan koo dhugaa dubbachuudhaaf kan hanga ammaa waliin hojjechaa turre waliin guddachaa sa'aatii amma jirru kanarra geenyedha. Waaqayyo isaan haa eebbisu keessa odoo itti seentanii hulaalin like share subscribe gochuudhaan karaa ijoollee obboleewwan kiyya qaqqaaliiwwan tanatti isin dabarsa. Egaa obboleewwan koo hundi keessanuu jabaadhaa wal bira dhaabbachuun akkanumatti barumsa ijoollee kanarraa akka nuuf ta'u abdii godhadhaa. Maaliif haasa'a bichaa osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaa fi gammachuun nama tokkoo gammachuu isaanii ta'ee itti mul'achuun waan guddaadha. Kanaaf karaa isaatti isin dabarsaa isa wajjin turtii ishee wajjin turtii garii. Kan jirtu maatii Dugseetu jira jirtu. Dugsee congratulation baga gammaddee siin jedha. Ani gammachuu keen asumaan siif dhiyeessu yookaan siif dabarsu dhufee jira. Ani Mishaa Yuutubar jedha. Namni nan beekne asumaan na beekumtiin dandeettanii jedhee yaada. Egaa Mishaa Yuutubar har'a gammachuu dugsee asumaan isiniif ibsu yookaan ammoo akkasumas wantoota tokko waliin haasofnaa jedhee qabatee dhufee ijoo mata duree lamaan tokko isaan asumaan isiniif dabarsaa akkasumas namni nan beekne na barachuu ni dandeessanii. Isaan yeroo tokko akkasumas mijeettillee jedhanii namoonni jeequmsa osoo hin ta'in barnoota gahaa nuuf kennitu jedhanii yaadanii. Egaa har'a dugsee congratulation ani yuutuubii kan kee si harkaa hafee jedhee hedduu tokko yaa ta'een ture baay'ee natti dhagahame akka kootiitiin beekuun isaan akkuma hodee dhiyeetti hedduu tokko galatoomadha. Obboleen keenya warroonni dugsee asumaan gargaaraa turtanii obboleen keenya hedduu moonii ta'anii jiran haa galatoomanii haa ulfaatan. Egaa warroonni haftanis nu jajjabeessa warroonni moonii taatanis akkasuma jajjabeessa. Nama iddoo guddaa ga'u haa jedhin waaqni haa galatu jennaan namoota iddoo kana gahan hunda isaaniitu isin jedha. Ani asumaanii mata duree qabadhee isin tokko ijoo isaa irra isiniif baay'ee ni egaa yoo hin dogoggorellee asumaan dhiifama naa godhaadha isin jedha. Akkam har'a faashinni illee uffadhee dhufee isiniif qabadhee ni asumaan faashinallee yoom bareedaan ta'es koomantii jalas yoon xiqqoo dogoggora qabaates koomantii jalattis isin jechuudhaan gara keessan isiniif dabarsaa xinnoo na eegaa dhiifama wajjini xiqqoo na eeggadhaa isiniin jedhaa mee maal jedha seetanii dhiifama maal jedha seetan of yaa jaalala jedha. Mata dureen yaa jaalala jettee of yaa jiruu jaalalaa jedha. Namni garaan jaalatan nama hin jaalatu jedha mata dureen jechuudha. Egaa nama tokko jaalattee innis na jaalata yookaan nan jaalatu hin beeku. Ati keessa kee na jaalata jettee afuura deemtaa osoo ifa gootee ibsitee fi akkam haalan gaarii jedhee ni yaada. Nama tokko hin jaalatte malee hanga inni si jaalate yookaan hanga jaalatu tokko isaaf ibsine ibsuu fi qabdaa namoonni tokko haala kamiin ibsaa ati haala kamiin jaalatte jechuudhaan beektanii namoonni waa'ee jaalalaa beektan suni akkas. Egaa namni tokko hin jaalata malee inni sun hanga si jaalatu yookaan hanga jaalate tokko hin beektu. Kanaaf maal goota nama san jaalala isaa san ibsuuf yookaan itti himuuf an hanga ofirraa beeku yookaan isin caalaa beekellee miti jechuudha. Namni tokko hanga beeku tokko maal jedha gorsa hanga xinnoo beeku tokko isin ibsa jechuudha. Namni tokko hanga jaalatu tokko maal jedha seetanii akkam jedha seetan maal harkaa battee fedhee barja. Jaalala tokko haala kamiin ibsuu fi qabdanii walaloo jedha. Seera walaloodhaan yookaan immoo akkasumas seera walitti qabaa tokkoon nama tokkoof walaloo gootee nama saniif ibsite jechuudha. Akkasitti nama saniif galu yookaan siifis deebii siif kennuu danda'a jechuudha namni suni. Egaa gara lammataatii ani hanga danda'urraa hanga kana isin ibse yoo dogoggorellee egaa bakka dogoggoretti na oolchaa isin jedhaa obbolee
Otomaatitti gaaffii lammataa karaa ittiin gammachuu argattu jedha. Karaa ittiin gammaddu jedha. Maal jedha? Karaa ittiin gammaddu jedha. Keessa karaa ittiin gammaddu karaa kamiin akka gammachuu barbaadu. Akka karaa gammachuu beekamu jedha. Egaa yoom karaa ittiin gammaddu xinnoo ani yaada ofii kiyyaa gara ittiin gammadanii ibsa jechuudha. Maal jetti? Yaada tola kuni yoomiyyuu jibbaa dhiisii jedha. Yoomiyyuu jibbaa dhiisii hin jibbaa dhiisii gammachuu argattaa akkasumas dursa jaalala namaaf laadde jedha. Kanaaf hanga qaburraa isinii ibsee jira. Egaa asuma namni nan beeyllee na beeycan jedhee yaada. Ani Mishaa Yuutubar jedhamti. Obboleettiin keessanii xinnoo ija kanallee waan aseen natti fakkaata. Egaa obboleeyyan keenya kana fakkaata. Hanga turtii biraa walitti deebinitti dursee keenya baga congratulationii baga milkooftee siin jedha. Warroonni akkanillee akkanumatti nutis milkooftee nama hedduu kana ga'u nu haa godhu nama irratti immoo milkooftee waan gaarii irratti dalagu siin jedha. Kanumaan goolabnaa nagaatti siin jedha obboleeyyan. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota maamila gaaddisee kan taatan marti keessanuu iddoo fi lafa jirtanitti nageenya jaalala araarri waaqessiniif yaa baay'atu. Akkam jirtu hundi keessanuu iddoo fi lafa jirtanitti nageenya jaalalli waaqessiniif yaa baay'atu isiniin jira obboleewwan kooyi. Egaa har'a gaaffisinitti ta'uu danda'a mana gaaddiseetti argamuun koo dursa of hin beeksisa of beeksisuu hin daganne. Ani kan nan beekneef laga daadhii tiyuubiin jedhama. Laga daadhii tiyuub gaafa ittanii sarchii gootan argachuu hin dandeessu. Chaanaali koo jala seentanii gaaffii fi qeeqa adda addaa yaada yegguu qabaattan koomentiidhaan naa teechistanii naaf qooduu ni dandeessu isin jechuun jaaladhaa isatti aansuudhaan irraa mana gaaddiseetti argamuun kun gaaffii sanitti ta'uu danda'a. Warra hin beekneef jechuudha. Kan beektaniif ni beektu. Egaa gaaddisee dursa waaqayyoon baga guyyaa dadhabbii kee itti gammachuu argattu si taasise baga gammaddee baga dadhabbii kee hojiitti jijjiirtee too argiteen siin jedha obboleetti kooyi. Ammallee hin gammadi bara jireenya kee guutuu waaqayyoon si haa gammachiisu milkooftee jirta. Kanaan boodas hojjettee hojii adda addaa hojjettee ittiin jijjiiramtee akka ittiin milkooftu abdiin waaqayyo irraa qaba. Waaqayyoon si haa milkeessu siin jedha obboleetti koo. Egaa hojii yuutuubii dhugaa dubbachuuf taanaan baay'eedha jechuudha kan inni ulfaatu. Keessayyuu monetization yoo taate raawwattiin booda yaa'u maamilli duraan si faana jiru sun ammallee yoo isaan si faana hin taane dhugaa dubbachuuf baay'eedha jechuudha kan nama rakkisu. Sababni isaa laakii yoo hin qabaanne viiyoo hin qabaanne faayidaa homaa fudhatama homaa hin qabu. Kanaaf haga isinii danda'ametti maamila ishee kan taate sagalee koo kana kan dhaggeeffattan adaraa isinitti haa ta'u obboleetti keenya akkuma duraan kiroomii keessa waastan ammas akka isin faana taatan abdiin seenirraa qaba jechuudha. Milkaa'uun ishii dhugaa dubbachuuf taanaan kophaa ishiiti mootu jechuudha. Milkaa'uun ishii bakkee kana dhaabbachuun ishii qofti bakkee kanaan hin geenye jechuudha. Yuutuubiin kun kan keenya jechuudha kan hunda keenyati. Yuutuubiin kanuma uummata hundumaati. Ishiin barumsa adda addaa barumsa dhaloota dhufu kan irratti barsiistu. Kanaaf yuutuubiin kun kanuma hunda keenyatti hundumti keenya viidiyoo ishiin galakkiste haga nu danda'ametti ilaaluu warroonni yuutuubara qabdan sheer laayikii waliif taasisuu wal jajjabeessuu koomentii wal jajjabinaaf ta'u waliif barreessuu wal bukkee dhaabbachuudhaan yegguu tumsa keenya walii keenyaaf yegguu goone dhugaan sin jedha wanti hin guddanne hin jiru ni guddannaa jechuudha. Kanaaf adaraa sinitti haa ta'u hundumti keenya walii keenyaaf yaannu sin jedha keessattuu warri yuutuubara taatan hundumti keessanuu beeksisa laaluudhaan akkasumas koomentii jajjabina namaaf ta'u waliif barreessuudhaan mata duree
viidichaa san irratti yaada adda addaa waliif kennuudhaan walaa jajjabeessuunis niin jedha obboleewwan koo. Egaa gaaddisee irra deebi'uudhaan baga gammaddee congratulation siin jedheen jira. Gammadii waaqayyoon kanuma caalatti haa gammachiisu. Hojii ajaa'ibaa hojii barumsa qabu hojjettee akka dhaloota dhufu barsiistuuf abdiin waaqayyo irraa qaba. Egaa gaaddisee dhugaa dubbachuuf taanaan gorsi kee kan gizee yeroo kiroobii keessa jirtu nu gorsitu akka haadhatti akka hiriyaatti taatee kan nu gorsitu ammallee gama chaanaalii keetiin fiddee obboleewwan kana dura gara kiroomiitiin sin beekne gaafan siin jedhu sa'aatii keessa yeroo jirtu kan sin beekne viidiyoo gaggabaabsitee fiddee obboleewwan keenya akka ati gorsitu abdiin waaqayyo irraa qaba. Dhugaa baay'ee nama gorsituudha jechuudha gaaddiseen. Innaa jawaadhu si waliin jirraa. Dursaan baga milkooftee milkaana keetiif hundumti keenya gammannee jirra. Kanuma caala gammadiitti jiraadhu wanta barumsa qabu fidiitti nu barsiisisin jechuun jaaladha gaaddisee koo. Irra deebi'uudhaan ammallee congratulation siin jedheen jira. Warra nan beekneef irra deebi'uudhaan laga daadhisuuf hin jedhama. Galatooma haga dhuma viidiyoo kanaatti waan na dhaggeeffattaniif laayikii gochuun dagatina. Ashama harka fuune kabajamootaaf jaallatamoota hordoftoota gaaddisiitu akkam jirtan akkamsaa kanaaf daqiiqaa kana eeggatanii galma waaqayyoo ta'an nagaa kun jira nagaan waaqayyoo dorteen hunduma keessaniif isiniif haa baay'atu jecha warra nan beekne kan fallaqutu hin jedhama guyyaa irraa kana kan hin argamu jechaadha. Sababni kun gaadditti argamuuf immoo egaa akkuma beekamu gaddummaan taatee jirti. Anis immoo bakka gammaddee jechuudha gara mana isheetti dhufeen jira jechaadha. Kanaafuu egaa hanga dhumatti akkana hordoftanii akkasumallee baga nagaan dhuftan nooraa isiniin jedhe har'a kanatti sin noorsisa jechaadha mana gaaddiseetitti. Egaa gaaddi koo baga gammaddee baga waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan sii gahee wanti itti dadhabanii guyyaa galma gahee mul'atu hedduu nama gammachiisa. Atis immoo baga gammaddee baga waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan sii gahee. Egaa galma gahuuni kanarratti qofa osoo hin taane egaa gara fuulduraatti illee waa baay'ee si eeggata. Ta'ullee tarkaanfii isa dura dabarteettati kana boodas immoo cimtee wantoota kana booda sirraa eeggamanis raawwattee galma kana caalurras akka geessu abdii guddaan sirraa qaba jechaadha. Iddoo kana gahuun salphaa miti jechaadha. Maaliif sa'aatii subscribe guutuun hangam akka nama rakkisu yaa hundi keenya ni beekna waan ta'eef bu'aa bahii baay'eetu jira iddoo san keessa hirriba ofii dhabuu jira wantoota baay'eetu jira yeroo hojiin asirraan ni jira asirraan immoo hirriba keenya irraa kan aarsaa goone yuutuubitti dabarsinu waan ta'eef hundi keenya akkamiin akka sa'aatii subscribe goone hin beekna waan ta'eef isa kana immoo obsaan dabartee iddoo kana gahuu keetti milkooftee jirta waaqayyoon ammallee milkaanarra caaluun siinaa gahuu innaa baga gammaddee baga iddoo kanas geesse. Egaa gammachuun kee gammachuu hunda keenyaati anillee hedduun siif gammadee jira gaaddi koo baga gammaddee irra deebiidhaani. Egaa kana boodas immoo wantoota baay'ee sirraa eeggama jechaadha. Egaa wantoota kana booda sirraa eeggamus akkuma kana dura dabartee dhuftee iddoo kana geesse wantoota kana booda sirraa eeggamus immoo raawwattee hanga dhumaatti akka milkaana isa kana caalurra akka geessu abdii guddaan qaba jechaadhaani. Egaa kallattii garaagaraatiin viidiyoo nama barsiisan qabattee dhufuudhaani asii jabduudha. Egaa kallattii garaagaraatiin viidiyoo nama barsiisan qabattee dhufuudhaan tariitii yoo waaqayyoon dhugaatti biyya keenya nagaa nuuf godhe kan hunda caaluyyuutu nagaadha. Dhugaa yoo nageenya jiraate wanti hin hojjetamne tokko hin jiru jechaadha. Biyya ofirra taa'anii wantoota baay'ee hojjechuun ni danda'ama. Garuu hojjetanii jiraachuudhaafis ongaan hojjetanii jiraachuudhaaf miti wanta bilcheeffatan afaan keessa kaawwachuudhaaf nagahan nama barbaachisa. Kanaafuu nageenyi biyya keenyaa yeroo ammaa kanatti yoo dhuguma akkuma miidiyaa irratti ilaalaa jirru kana ta'e dhuga baay'ee nama sagaa isaa baay'ee tokko nama dhiphisa jechaadha. Maatiin keenya maal keessa jiru jireenyi keenya gara fuuldura akkam ta'a maatiin keenya yoo dhuguma deebisnee jaalala garraa kan jedhu abjuudha dhugaa dubbachuu fi yaa baay'een keessan ni beektan kanarra deebisee dubbachuun nan barbaachisu jedheen yaada. Kanaafuu inni kun abjuu ta'ee akkuma abjuun itti fakkaachaa jiru kun dhugaatti wanti hundiyyuu badee
haasa'amu kun dhugaa hundisaa soba ta'eetuni waaqayyoon biyya keenya nagahaa nuuf godhe gara biyyatti immoo gaafa deebinee akka viidiyoo garaagaraa irratti hojjettee kallattii garaagaraatiin nu barsiistu abdii guddaan sirraa qabaan siin jedha gaaddu koyi. Na irra deebiidhaan baga gammaddee bakka waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan sii ga'e kana boodas jabaadhu irratti hojjedhu chaanaaliin kun immoo sirra darbee dhaloota dhuftuuf akka ta'u abdii guddaan qaba jabaadhu itti cimi galma kanarra kana caalurraa akka geessu abdii guddaan sirraa qaba. Siin jedha gaaddu kootu jabdura jabaadhu itti fufi. Siin jechuu jaaladha irra deebiidhaan immoo baga gammaddee akkasuma hordoftoota gaaddisee tuubii namni kophaa isaa homaa gochuu hin danda'u gaaddinis kophaa isheetti kan iddoo kana keessa gargaarsa keessa maddee jira kallattii garaagaraatiin gargaara turtan wajjin turtan waan ta'eef isinillee guddaa tokko galatooma isiniin jechuu jaaladha. Egaa irra deebiidhaan baga gammaddeetillee hordoftoota gaaddisee hundi keessanuu baga gammaddanii isiniin jechuu jaaladha turtii gaarii isiniif haa ta'u galatooma.